jechuun isa kana. Wal dhaga'uu ishee wal dirqii osoo hin taane wal dhaga'uu ishee gaafa cinqii. Komiin sinirraa qabaami? Na dhaga'e ka komiin kiyya maali? Furmaata kaa'annee deemna waan ta'e. Namni sa'a qabu tokko sa'a isaa dheechisuu yoo danda'a ta'e kalootti haamee dhoqqee isaa jalaa haruu danda'a yoo ta'e, bineensa irraa eeguu danda'a yoo ta'e dallaa itti ijaaree sa'aan isaa kuni waliin dhama'ee waliin rakkatee yoo aree rimaa qabate rimaan sunis yeroo isaa deegee jabbii yoo dhalatte aannan ilmeen sii kennaa yoo jedhanii itti laatta waa hunda guuttattee taami aannan ilmuun si rakkisa sintu akkas ta'e akkam baatan beektu ni loltan ni wareegamtan bakka yaaddanitti dhiyaattan bu'aa qabsoo firii wareegama keessanii waraabessi akkasinii tiksu itti kennattanii jechuudha. Kana komiin sinirraa qabu. Moo ka abbootii keenya sammuu keessatti biqilee daraaree hafe Oromoon barcuma siyaasaa qabatee taa'uu hin danda'u jedhantu unuttis darbe. Eebba tokko beektuu miti. Jaarooleen keenya akkatti eebbisan yaa nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi. Mangistii argaa gubbaa bulchi. Nummoo argaa jala nu bulchi. Akkas hin taane ere loltan injifattan barcuma siyaasaa isa argaa jedhan. Abbaan barbaade harka keessanii itti qabate bakka barbaade ta'e. Ati ammayyuu asuma dhoqqee dheedaa jirtaa. Ati dheereedha. Kana reekanii kiyya. Namatti laattallee jirru. Isa kaleessa nu dhiibse. Isa kaleessa nu deesse. Isa kaleessa nu hidhe. Isa kaleessa nu ajjeese. Dhiirichisneefi. Sirbineefi. Akka waaqaatti hin faarfanne. Bilisa namaa seeran jenne. Dhaabbateera. Gaafa mootummaa Tigireeti wayyaanee jettee dhagaatti darbattu ilmi dhiiraa si biraa wareegame haati dhiiraa reeffa isaarra teesse. Gaafa ati nama kiyyaa na bilisoomseera jettee dhiichistuu fi ilma dhiiraa qofaa miti haati dhiiraa ulfi ni ajjeefamte. Osoo ciniinsifattu waan barbaadde argatteef taare. Kanaaf iyyuu kashlabbootatu daandiirraa dhagaa darbataa jira warri siin jedhe dhuguma siin jedhe. Hojiin kee dhagaama darbachuu malee bu'aa injifannoo kee firii qabsoo kee tikfachuu nyaachuu hin dandeessu yoo ta'e akkuma siin jedhan kashlabbee taateef ta'a jechuudha. Komiin kiyya kana. Akkaaf nu arrabsaniimi. Isinumti warri isinitti hime sila qeerroon 2004 waggaa 14 har'aa seenaa inni ittiin eegale kan namni tokko iyyuu ittiin hin aadanne hin himanne sana amma dhufee abbaa meeqa itti ta'e jennaan isinuma keessa amma qeerroon kun bakka 3-4tti caddanii hin jirtanii miti kun kashlabbee naman jechisiisuudha. Kanatti sarara tokkotti deeffachuu fi kallattii walii kennu waan barbaannu walii himne hanga waan barbaannu argannutti wal harcaasnee caccabnee karaarra dhaabbannee dhiichisaa hin oollu wareegama keenya isa dhugaa itti fufnee waan barbaannu dhugaa haa argannu siniin jechuuf hin siyyaame. Hubattanii miti? Eega. Gaafa lolaa, gaafa du'aa, gaafa abiddaa situ keessa jira.
gaafa bal'inaa, gaafa tolaa, gaafa qananii seetiin balbala irratti si ittisanii bakka sana yuun geessoti. Bara dhufaa darbaa mootummaa jijjiiramu hundaa irratti naan dabarre jettee fincilaa jiraattaa jechuudha. Kun hiree keenya nama miti ati. Haati keenya akkuma isa nu bitu ji'a 9 baattee garaatti haati isaa sadeesse hankeenyis akkasuma ji'a 9 baattee nu deesse. Nu hundiyyuu immoo uumaa rabbiiti. Bilisa taaneetu dhalanne. Bilisa taanee jiraachuu falmanne. Kanaaf bilisa taanee jiraachuu qabnaa jechuudha. Waan nu malutu jira. Waan nu malu sanarraati hanga turii qeensaayyuu yoo taate sharafamte jennaan hin fudhannu jechuudha. Saanin sinitti hankeenya dhokkeessaa jalaa haruu dandeenyeerra. Bineensarraa eeguu dandeenyeerra. Nyaachifachuu dandeenyeerra. Elmachuus qabnaa jechuudha. Okolee guutuun hankeetiin fal'aana ammaaf sii safaranii tole jettare. Okolee sanarraa fal'aanaan sii safaruu miti, fal'aanni tokkoyyuu hir'atte jennaan hin fudhatiin jechuudha. Hankeeti okolee guutuun sun yommuu jaallattee ta'e immoo Oromoon ni qaba irraa fi abbaaf eefuu kenna. Okolee isaa fuudhiitii dhangalaasiitii fedhii keetii jechuu sun. Hankanaachi kan kee irratti namni abbaa ta'ee safaree siin kennu. Nu kataane amma kana jechuudha. Yeroo hundaan sinitti buna beektu miti kam wallaaltu ni qottaa keessa gangalataa ooltati. Maal lugde yoona kana qola bunaa. Warri buna hin beekne baalli isaatu maal akka fakkaatu maal luga yoona kana. Ishira isaa sanuuyyuu buna isa eessaa jedhaniitiin nama ogummaa qabu dhamdhamsiisanii. Kanaaf nuti rabbitu akkasittiin dhama'ii buli malee waan dhamaate firii dhamaatii kee nyaadhuu bulii nuun hin jedheetiniin nun eebbisne abaarsa qabnaa nu. Abaarsa hin qabnu nutu akkas of godhee jechuu. Bakka adda addaatti wal caccabsitanii wal qooddanii qeerroo haaromsaa, qeerroo bilisummaa, qeerroo maaliyyoo. Abboo qeerroon tokkitti qeerroo bilisummaa Oromoo qofaa beeknanu. Kan ati kaleessa dhagaatti darbataa turte atuu haaromi jetteetu qeerroo haaromsaa siin jechuutti jira jechuudha. Kan ani kaleessatti dhukaaseetiin manatti galcheetu har'a na hiikkachiisuuf deemaa jira jechuudha. Eenyutu natti hidhe akkamittiin na hiikkachiisa? Nuti beeki lollee miti yoo iddoo tokko dhaabbanne argineerra waliinuu ittiin oonneeyyuu ni injifanna. Diinni keenyis kana ni beeka. Kanaaf bakka hundaatti gargar nu qoodaa oolaa jechuudha. Oromoon galaana irra dhangalaanaa jechuudha.